Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan irratti hirmaattee yaa'iin tokkummaa qopheessummaa mana Kiristaanaa Ortodoksii Armeeniin qophaa'ee gaggeeffame. Yaa'iin tokkummaa mana Kiristaanaa Ortodoksii Isternii fi Orientaalii gidduutti gaggeeffame kun qopheessummaa mana Kiristaanaa Ortodoksii Armeeniin akka ta'e dhagahame. Yaa'ii kana irratti bakka bu'oonni mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas irratti hirmaachuun marii gaggeessanii jiru. Manni Kiristaanaa Ortodoksii addunyaa irra jirtu mana Kiristaanaa Ortodoksii Isternii yookaan immoo Ortodoksii Bahaa fi Orientaalii jedhamuun bakka lamatti qoodamtee jirti. Oriental Ortodoksii jedhamuun manneen Kiristaanaa obbolaa jedhaman mana Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa, mana Kiristaanaa Ortodoksii Armeenii, mana Kiristaanaa Ortodoksii biyya Gibxii yookaan Ijibtii, mana Kiristaanaa Ortodoksii Eertiriyaa, akkasumas immoo mana Kiristaanaa Ortodoksii Hindiiti. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Bahaa yookaan immoo Eastern Ortodoksii kan jedhaman immoo mana Kiristaanaa Ortodoksii Raashiyaa, mana Kiristaanaa Ortodoksii Giriikii fi kanneen afaan hunda dabalateetudha. Walumaa galatti yaa'iin akka kanaa garaagarummaa jiru dhiphisuudhaan mana Kiristaanaa tokkittiitti akka dhufaniif gahee guddaa taphata. Mana Kiristaanaa Ortodoksii addunyaa.